Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifnaa hangafoota oduu wajjin gullallee wudirraa. Rakkoo tibba kana uummata Oromoo muudateen akka sabaatti fuuldura keenya maaltu jira? Furmaanni rakkina nu fuuldura jiru kan maaliidha kan jedhudha. Maddi odeeffannoo qabatamoo kanaa qalbeessaa dhangi'aati. Sadaasa torba 2020 lola kaabaa impaayera Itiyoophiyaa keessatti adeemaa jiru bu'uura godhachuun bu'uura qindaa'een bu'uura kun waraana TPLF fi PP amma ta'aa jiru kana hanga tokko sababa kan ta'e eera itti bahan lola sanaanis libsuu yaalan. Lolichi akkamiin goolabama kan jedhu yaadota tilmaamamaas ni himaata. Dubbiin lola PP fi TPLF angas mara waan nu dhiphisu waan hin taaneef waa'ee Oromoof Oromiyaa irratti gadi fageenyaan akka hawaasa keenyaaf hubatamu qabutti barreessuuf adeemuun keenya dirqama Oromummaati. Egeree biyyi abbaa keenya Oromiyaa fi egeree keenya egeree Oromoos rakkina siyaasaa nutti dhufu maluuf qoricha rakkina sanaas lafa kaahan adeemaa jedhe. Rakkina qofa barreessuu utuu hin taane falaaf mala barreessine irratti qiyaafatuun waraqaa biyyi abbaa keenya Oromiyaaf akkuma abboota keenya kaleessaa aarsaa taanee kabachiisuuf Oromummaa jiraachisuuf wantoota nutti dhaloonni haaraa saffisaan gochuu qabnu akeekuun adeema. Hubachiisa. Barruun kun yaadota sammuu kiyya keessaa urruubamanii jiran tilmaaman egeree waa'ee biyya koo kan na yaachisu kaniin akka nama tokkootti yaaduu furmaata ta'uu qaba jedhee kaniin barreesse ta'uus nan hubadhaa jedhe. Gara barreeffamichaatti isin ceesisuun barbaadaa jedha. Barruun akeekkachiisa isaas seense akka fuuldura kana fakkaata. Lafa dhugumaan ireen injirre nagaan injiruu jedhu hayyoottan Oromoo Dr. Gammachiis Magarsaa akkasumas gootni Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa lafa dhugaan injirre nagaan injiruu jedhe. Dhugaan saba keenya Oromoo deebi'uu baannaan Itoophiyaan qofa utuu hin taane gaanfa Afrikaaf balaa guddaa ta'uu malaa jedhu. Akkuma ayyuuf gootonni Oromoo lamaan kun jedhan dhugaan uummata kuush ukkaamamuu gaanfa Afrikaatti jeequmsa waraanaa uumeera. Dhugumaan dhugaan awwaalamee kun akka ifa bahu taasifama waan hin jirreef daranuu rakkoof balaa uumame kana ni babal'isa akkamitti kan jedhu waliin ilaalla. Qophiin waraana TPLF fi PP OPDO ODP waggaa 2 dura maal fakkaataa ture isa jedhudha. Waggaa 2 dura qabsoo uummatni Oromoo dargaggoonni keenya Oromoon taasisaa jijjiiraman siyaasaa abdataman wayii dhufee ture. Jijjiirama sana keessatti gahee olaanaa kan qabu ilmaan Oromoo waggaa ta'u qabsichi qeerroo bilisummaa Oromoo finiinuudhaan TPLF jimbiilfachiisuu irra gahe. Aangoon sirna EPRDF keessaa guutuu dhuunfachuu jechuun akka fedhanitti ajajuudhaan TPLF waggaa 27f aangoo siyaasaa dhuunfatanii turan. Aangoo siyaasaa kana keessatti waan fedhe taasisuun nama barbaadan jiraachisanii kan hin feene ajjeesuu bifa namaa sururuun dalagaa ciggisiisaa ilmaan Oromoof saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii irraan gahaniiru. TPLF aangoo siyaasaa waan qabuuf baroottan olitti eere kana keessatti bifa ajajaa haaraa raawwatu malee namootiin hojii namaa sururu kan saba isaanii irratti dalagaa turan PP hardha OPDO dullattii duriiti. Badii PP'n haaraa OPDO durii isa jalqabaa. Qaamoleen OPDO kun yookaan saba isaaniif ta'aniin yookaan ammoo kan mataa isaanii hin fayyadne ta'uu wantoonni nama rageessan hedduudha. Bara aangoo isaanii siyaasaan EPRDF TPLF dhuunfate sanatti aangoon OPDO qabaataa turan ajajamanii ajjeesuu ajajamanii dararuu ture. Qaamota isaanii yookaan waraana OPDO durii irraa akkaan odeeffadhetti
akka dargiin kufeen erga EPRDF jalatti hammatamanii hojii biyya bulchuu mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti argatanii waggaa muraasa booda maqaa Bowzaa jedhuun waraana ofii qabaniif kan TPLF walitti dabalan jedhaman. Waraanni kun erga walitti dabalamee waraana TPLF'n hoogganamuun akka qabutti jarri warra Tigree haala jiru mijeeffatan. Wayita Tigroonni hojii siyaasaa waraana biyyattii dhuunfatuun hojjetan tibba bara chaartara 1990 takkaa sanatti ilmaan abbaa duulaa OPDO ammoo qaama isaanii wabii ta'uu malee ABO adamsanii ajjeesuu jireenya miseensota ABO barbadeessuuf namoota diinagdeen ciccimaa Oromoon qabdu magaalaa hunda keessaa ajjeesuu hayyuu Oromoo beekaa dhugaa tokko gan adamsuu irratti ko'oomatanii dalagaa turan. Isaanii as waggaa ABO'n humni badii mankaraaristoota jedhanii saba keessaa dhalanneen jedhan Oromoo duguuganiit TPLF ammoo waa'ee egeree waa'ee biyya keessatti dhalatan Tigraay haaraaf dhiphataa fi dhimma haaraa dhoohe kanaaf utubaa dhaabaa turan. Aangoo waraanaa gara lammii isaaniitti naannessan. Hoogganni waraanaa akka dhalataa Tigree ta'uu qabutti haala mijeessan. Miseensa waraana OPDO durii aaraa uummata isaa Oromoo faanaa jiraatu anarraa dhimma kan qoradhee akkaan jedhe. Yeroo sanatti bara chaaptaraa aangaa'otni keenya OPDO Bowzaa jedhanii itti nuu kennatiituma dacha'ane nurra dhiibbaan yoggaa ga'ullee qaamni nu hoogganu waraana TPLF waan ta'eef nuuf balaa turee jedhe. Hariiroo siyaasaa oofaaf bilisa ta'e utuu hin tolfatin callisaniituma itti nu makanii deebi'an. Haala kana keessatti miseensi waraanaan dhalatan Oromoo hedduu lola Tigroota faanaa seenee kan aarsaa ta'aa ture hedduudha jedha. Dubbii kana irraa kan hubannu OPDO'n waa'ee dhuma isheellee yaaduu hin dandeessu. Qaamni OPDO ta'ullee sammuun yaaduu isaatti gadi bu'aa dadhabaa xiqqaa yookaan ammoo maal na dhibe ani nyaannaan maal na dhibe ani aangoo gaarii argannaan yaada jedhu waan argatan nyaatanii callisuu filatan. Wayita Tigreen waraana dhuunfachuu irratti bobbaatutti isaan ammoo waraana Oromoo woboo adamsuu diimokiraatii garagaraa irratti hojjetan isaanii balleessuu artistoota saba isaanii dammaqsan ilmaan Oromoo qaalii ajjeesuu akka artist Eebbisaa Addunyaa Yoosef Gammachuu jireenyaa ayyaanaa fi hedduu abbootii qabeenyaa ajjeesuu dararaa kafanii Amboo irratti ko'oomataa turan jechuu kiyyaa jedhe. TPLF erga aangoo waraanaa dhuunfatte akka feetetti OPDO waamtee ergachuu isheef mijaawe. Hanga sadarkaa ganda baadiyyaa Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo qaalii ajjeesanii Oromiyaa kasaaraa har'a gahuu keessatti qoodni PP haaraa OPDO durii TPLF gadii miti. Badii PP'n haaraa OPDO durii isa lammaffaa. Adeemsa kana keessatti waggaa lamaan dura qabsoon uummata keenya Oromoo OPDO garbichi wayyaanee TPLF lubbuu baase lubbuu baatonni garbicha ta'anii waggaa 27 guutuu yakka cigaaksisaa fi jibbisiisaa dalagaa bahan kun erga uummatni Oromoo gamtoomee diina isaa wayyaanee guutuu sirna EPRDF kana goolabuu isaa caccabsee booda maqaa dhiifaman gara qabsoo uummataatti akka makaman miira agarsiisuu mul'isan. Adeemsa kana keessatti arraba toluudhaan yakka hojjetan sana amanaa keessattuu dubbiin Abiyyi Ahmad ragaa tokko shororkeessaa nu'iidhaa jedhe. Kana uummata nagaa ajjeesaa ture nu'iidhaa kan fannise uummata garafaa ture kan qeensa ilmaan namaa irraa ciraa ture nutu shororkeessaadhaa jedhe Abiyyi Ahmad ragaa maqaa dhiifamaa keessatti dubbatee tureen. Jechoota jedhuuf dubbiiwwan akka waan hojii isaaniitti gaabbeeffamanii hedduu dubbate. Sirnichi bututee Mallas Zeenaawiin erga du'ee Hayilamaariyaam Dassaaleny maqaaf bakka obbo Mallas buufamullee aangoon siyaasaa hunda taatonni waan jiraniif TPLF akkuma duriitti biyyattii weerarte.
waggaa muraasa booda qabsoo uummata Oromoo isaa ijibbaata addunyaayyuu ajab jechisiisu irra gahe. Dandanoowwan isin barbadeessinaa isin dhabamsiifnaa jedhan karaa Hayilamaariyaam dubbatamanis qabsichi daranuu finiine. Mataan paarticha OPDO kan hoogganu obbo Muktaar Kadir bulchaa naannoo Oromiyaa waraana aggaazii lubbuu dargaggoota Oromoo qaalii lubbuu barataa Oromoo dandeettii dhukaasanii ajjeefamaniin miidiyaan bahee aggaazii galateeffate. Ammas haalli kun daranuu qabsoo Oromoo akka finiinu taasise. Adeemsi qabsoo Oromoo bal'achuu wirtuu qabsoo Oromoo dhugaa irratti ijaarameen margee duguuggaa irraan EPRDF'n fala dhabamsiisuu irra geessise. Gurmuun uummata Oromoo tokkummaan saba keenyaa udee qabuudhaan adeemsi qabsoo Oromoo abaawoon talligamus gabbataa dhufuun sirna EPRDF burkutaa'uuf sadarkaa bititinaa'uu irra geessisiise. Wayita uummata Oromoo waliin jiraachuun sirna EPRDF abjuu ta'e keessaa waggaagaan aangaa'onni TPLF meeshaalee waraanaa gurguddaa Oromiyaa keessa jiran irraa ija kaawwatan. Wayita aangaa'onni TPLF gama meeshaa waraana impaayera Itoophiyaa saamachuutti qalbii deeffatanitti qaamni naannoo Oromiyaa bulchaa jedhu ammoo midhaan qophaadhaan lafatti argatan aangoo EPRDF hoogganu irratti xiyyeeffatan. Sana irraa utuu hin ilaalin TPLF meeshaa irraa hin gaatan. OPDO'n ofiifis kan hin fayyadamne ta'uuf badii gurguddaa lamaaf isaan raawwatan. Meeshaa waraanaa akka biyyattii qabamee jiru wayita TPLF dhuunfattu afaanuu hin baafanne. Xisximbaa hin jenne. Ijji isaanii garuma aangootti kan xiyyeeffate OPDO'n shira ittiin garaa Oromoo laaffifatan qopheessuu qofatti as deebi'an. Kana duras TPLF EPRDF muummicha taasisuudhaan Abiyyi Ahmad muude. Kana booda Oromoo fi faana hiriirsuuf waan hojjetan qaban qofatti xiyyeeffatan. Maqaan isaanii OPDO gara ODP'tti jijjiiran. Qaamuma bifa addaan Oromiyaa ijaaruuf kutatee qaama daangaa Oromiyaa kabachiisuu danda'uuf qaama Oromoof Oromiyaa kabachiisee jiraachisuu danda'u of fakkeessanii miidiyaadhaan lallaban. Uummatni keenya gariin kaan harka reebee kaan shira jaraatiin amanuu yoggusuu shira ta'uu himuu itti fufne. Gama kaaniin hojiin isaanii 27 hojjetan yakka ta'uu kanaan gara dhuma irraa nama kulkulfeetee duubattu nama deebisu fakkeessuuf mana hidhaa makkalaakaawwii bakka daawwii muuziyeem goona jedhan. Daawwachiisanillee uummatni Oromoo yakkama kan dalage seeratti nu dhiyeessaa jedhan. OPDO'n ofii akka badii hin qabneetti of ilaaluun maqaa gara ODP'tti jijjiiratan uummata duraa qabanii kaan Oromiyaa keessaa uummata miidhe OPDO'dha malee ODP miti yaada jedhu lakkisan. Yakkamaa of gochuu waan hin feeneef kanneen yakka waggaa 27 dura dalagame TPLF'dha jedhu. Isa immoo seeraaf dhiyeessinaa jedhan. Dimokiraatiin waan nama suuqaneessu sana badiin hojjetame sanaan dalaganii miidiyaa biyyattii dimokiraatiinis burkutaa'e. Asitti TPLF'n qaama ofii bixilee PPR ODP OPDO durii sanatti mufatee Geetaachoo Raddaa miidiyaa BBC irratti yaada inni laateen kana akeeka. Waggaa 27 biyyattii oolmaa guddaa oolleerraa jedhe. Kana kan gumaachine akka sirna EPRDF'tti malee qofaa mitii jedhe. Badiin dalagame yoo jiraate EPRDF walumaan itti gaafatamnaa jedha. OPDO'n yakka seeraa jalaa ba'uuf yoggaa qaama waliin kanatti TPLF garuu nuti Oromiyaa keessa deemnee kana hin goonee jedhan. Badiin raawwatne kan OPDO waliin dalagneedha yaada jedhu laatan. Adeemsi waldhabdeen kun ammaachuu waraanni lolola lamaan isaanii gidduutti baname.
badiin keessa deebii hin qabne badiin dhiifama hin qabne PP'n aaraa OPDO durii raawwatan wayita TPLF achitti deebitee waraana ijaarataa baate kana wayita lammiileen Tigraay walii galanii waraana ijaaratan ammas maarroo dabalatanii caasaa ABO'f KFO adamsanii hidhuu ajjeesuu dararuu hojii isaanii idilee waggaa 27 duratti deebi'an. Ilmaan Oromoo nagaa hedduu irratti mana jireenyaa guban. Isaanii asitti wayita uummata keessan warra Amaaraan mormuuf bulchan naannicha wal mari'ate waraana saba isaa tiksu ijaarataa bahan. Meeshaa waraanaa kuufatanii waan qabaniif humna nama leenji'ee waliin saamsisiisuudhaan amma waraanni adeemamu kun baname. Lola kana eenyutu injifata kan jedhu gaaffii addaa ilmaan Oromootiif ta'uu qaba. Lolli TPLF fi PP gidduu kun amma daboo biraa dabalateera. Humnootiin Amaaraa guutumaan gara PP goruun dabalatan Eertiriyaan PP'n cinaa buutee waraanni bal'aan banamee jiraachuu dubbatamaa jira. Waraana kana keessatti TPLF meeshaa gahaa biyya ishee keessaa waan ta'eef guutuun lammiilee Tigree biyya isaanii tiksuuf waan ta'eef injifachuuf carraa qabaachuu malu. Tarii ammoo PP'n injifachuu danda'u wirtii yookaan goolabni siyaasaa gaanfa Afrikaa dhalate kun kan impaayera Itoophiyaa xumuru argachuun ulfaachuu mala. Kana furmaata ta'uuf marti deemee dhuma irratti kan itti walii galu mootummaa ce'umsaa akka ta'e hubachiisuu barbaachisaadha. Qaama lamaan keessaa yoo injifannoon jiraateef egeree Oromoof Oromiyaa hoo maaltu jira? Mata duree kanatti utuu hin darbin akkuma TPLF duraa sanatti humnootiin Amaaraa meeshaalee waraana impaayera Itoophiyaa gara Gondaritti guurataa akka jiran dubbatamaa jira. Kana jechuun akkuma TPLF sana qophii waraanaa waggoota fuuldura Amaarri taasisaa jiran akka jiru hubachuun salphaadha. Jarri Amaaraa kun utuma haaraa TPLF'n cabdee egeree deebi'anii humna PP kana cabsanii sirna aasee sana deebisuuf akka rafanii hin bulle hubachuu ni barbaachisa. Abiyyi utuma Oromoo ajjeesuu dargaggeessa nagaa Oromoo ilmaan ajjeesuu kiiloo 4 taa'ee injifannoodhaan jedhe qaamotiin inni bobaa isaa jalatti akka of ijaaran taasisaa jiru as deebi'anii isa akka rukutan tilmaamamuun barbaachisaadha. TPLF yoo injifatame humnoonni Amaaraa as deebi'an PP waraanu. On isinoo kun yoo PP'n injifatan gara saba keenyaa Oromoo rukutuutti fuulleffannoon socho'u kana tilmaamamuu barbaachisaadha. Lola TPLF fi PP'n amma kana keessa qaama kamuu haa ta'u abbaan injifate Oromoo ni weerara. TPLF yoo PP injifate deebitee Oromoof Oromiyaa irratti waraana ni banti. PP'n yoo TPLF injifatte waraana Oromoof Oromiyaa irratti labse kana jabeessee adeemsisa. Kanaafuu falli Oromoof Oromiyaa maalidha? Furmaatni egeree Oromiyaa nuti qabnu dhaabbileen siyaasaa dhugaadhaan ummataaf qabsaa'an addatti